Waldaan waldeeggarsaa fi misoomaa Hadaree Safar miseensotaa fi dhalattoota naannoo'ichaa biyyoota alaa garaagaraa keessa jiraatan irraa birrii 700 fi 80 walitti sassaabuun lammiilee harka qalleeyyii naannoo Hadaree Safar jedhamee waamamutti argamaniif deeggarsa maaddii qooduu taasisuu isaa walitti qabaan waldichaa obbo Nuraddiin Rashiid dubbataniiru. መስጊዶችና ማህበረሰቡን በማስተባበር ከውጭ የሚኖሩ ወንድሞቻችንን በማስተባበር መስጊዳ ፊ ሐዋሳ ቅንዴሱን አከሱማ ብሎወን ኬኛ ቢያ አላ ጅራተን ወልት ቅንዴስኔ የሮ ሰደፋፍ ደገርሰ ወልት ሰሳምኔ ሀርከ ቀለይፍ ጉማችኔራ Barreessaa olaanaa waajjira dhimmoota Islaamummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Sheek Hamid Musaa hawaasni hundi waliin yoo tumsee fi wal danda'e rakkoo hunda darbuun ni danda'ama jedhaniiru. ማህበረሰብ ሲኖር ሁሉ ጊዜም እርስ በርሱ ከተዋደደ ከተፋቀረ ከተቻቻለ hawaasni yeroo waliin jiraatu yoo wal jaalate yoo wal danda'e yoo waliif galee fi yoo wal deeggare rakkoo kamillee darbuun ni danda'ama. Faallaa kanaa yoo ta'e garuu rakkoo xiqqoo keessa darbuun hin dandeenyu. Rakkoo akka biyyaatti nu mudate darbuuf wal deeggaruu qabna. Kanaaf deeggarsi eegalame akka itti fufu nu hubachiisa. Itoophiyaanonni yeroo kamuu caalaa wal deeggaruun yeroon waliin dhaabbachuu qabnu amma kan jedhan ammoo hojii raawwachiistuu olaantuu kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa Aadde Shittaayee Mahammadidha. ሀገራችን ከምንም ጊዜ በላይ መረዳዳት የሚጠይቅ አብሮነትን የሚጠይቅ biyyi keenya kayyoomi rayyuu caalaa yerootti wal deeggaruu qabnu obbolummaan yerootti dabarsuu qabnu kan qabnu kan hin qabneef yeroo itti qooduu qabnu keessatti argamna. Soomni Ramadaanaas kana kan ajajuudha. Biyyi keenya waraana keessatti kan dabarsite waan ta'eef lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqaan hedduun jiru kan jedhan Aadde Shittaayeen rakkoo kana miira obbolummaan furuutu nurraa eegamaas jedhaniiru.